Israa'el lammiilee Falastiin balleessuu fi Gaazaa keessatti duguuga sanyii raawwachaa jirti jedhu Koomishiniin qorannoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii. The Commission concluded that Koomishinichi Israa'el Filisxeemota Gaazaa irratti duguugaa sanyii raawwachuu fi ammas raawwataa jiraachuu mirkaneesseera. Israa'el erga onkoloolessa bara 2023 duula waraanaa Gaazaa keessatti gaggeessuu eegaltee amma waggaa 2 ta'eera. Kun erga bara 1948 Israa'el hundooftee haleellaa sukkaneessaa fi rifaatuu hin qabne kan yeroo dheeraati. Ajjeechaa dararaa fi beelli Filisxeemotaaf taatee guyyuu ta'eera. Gochoota duguuga sanyii shanaan seera idil addunyaa jalatti ibsaman hunda Israa'el gootee jedhu qorannoon kun. Kunis miseensota garee tokko ijjeesuu, miidhaa qaamaa fi sammuu hamaa irraa geessisuu, itti yaadanii haal garee sun dhabamsiisaniin uumuu fi dhaldhorkuu fa'a. Koomishiniin kunin erga waraanii waggaa 2 dura jalqabee sarbamseer namoomaa fi mirga namooma qorachuu fi hundeeffame. Akka qorattoonni ibsaniitti jechoonni aangaa'ota siviilii fi waraan Israa'el akkasumas akkaataan isaa waraan kan geggeessan duguugan sanyii Falastiin keessatti akka raawwatamuu fi Falasxiinota Gaazaa dhabamsiisuuf akka ta'e argisiisaa jedhan. Duguugan sanyii akka raawwatamtuu fi kanneen kaka'umsa uuman pireezidantii Israa'el, ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuu fi ministeerri ittisa duraanii Yoav Galant akka ta'e him gabaasi kunin. Aangaa'onni Israa'el ammoo kaka'umsa kana daabuu fi tarkaanfii fudhachuu dadhabuu isaanii ibsa gabaasichi. Yakka sukaneessaa kanaa fi kan itti gaafatamummaa qabu aangaa'ota Israa'el sadarkaa olaanoo jiranii jetti dursituun koomishinii kanaa Naavi Pillay. Koomishinichi qaamseera miti. Haa ta'u malee gabaasaleen isaa dhiibbaa dippiloomaasii uumuu, ragaa walitti qabuuni boodarraa manneen murtii akka itti fayyadamaniif gargaara. Israa'el gabaasii kunin gabaas dabaa fi soba jechuun balaaleffatti. Gabaasichi soba hamaas kan qaamolee kaaniin babal'ifamee fi irra deddeebiin odeeffame kan bu'uureffatedha. Odeessi uumamee gabaafame kun durumaanuu gatii dhabamsiifameera. Gabaasa bal'aa fi xiyyeeffannaan hojjetame kan dhaabbati qorannoo beesaa hojjete dabalate. Garuu argannoon gabaas kanaa balaaleffannaa idil addunyaa Israa'el irraa deemaa jiru guddisa. Torbaan dhufu yaa'ii waliigal biyyoota gamtoomanii Niiwuyoorkiitti gaggeeffamerraatti UK, Faransaay, Awustreeliyaa, Kanadaa fi kanneen biroo beekamtii biyyummaa Falasxiinii fi kennuuf deemu. Tarkaanfiin kun jechaan oole. Falmii waa'ee garee waldhabdee kanaa kan jaarraa tokko oliin dura yeroo Yihuudoonni Zaayinistii Awurooppaa irraa dhufanii Falastiin qubatan jalqabe jijjiira. Benjamin Netanyahuun beekamtii Falasxiiniif kennuun farra Yihuudotaa fi shororkeessummaa Hamaas badhaasuu jedha. Biyyi Falastiin jedhamtu yoomiyyuu hin jiraattu jedha. Lammiileen Israa'el amantii Yahudaa cichan lafti kunin saba isaanii qofaa fi waaqii akka kennee amanu. Waliigaltee duguuga sanyii bara 1948 jalaatti duguuga sanyii jechuun guutummaatti yookiin gartokkeenii saba gosa sanyii yookiin garee amantii tokko balleessuu jechuu. Akka qorannoo kanaatti yakki kunin Falasxiinota Gaazaa irratti taa'ee jira. Ajjeecha malee qorannoon kunin gocha Falasxiinota manneen hidhaa Israa'elii fi Gaazaa keessa jiran erga'ee ibsa. Eegii waraanee kun jalqabee as haleela Israa'el Gaazaa keessa raawwateen yoo xiqqaate namoonni 65 ajjeefamuu isaanii ministeerri fayyaa naannoo sunii ibsi. Amma immoo Gaazaasitti guutumaan guutuutti qabachuu fi Israa'el waraan cima geggeessaa jirti. Jiraatonni BBC'n dubbisee qilleensirra lafirraa fi galaanirraanii haleelamaa jirraa jetti. Gaazaa keessatti manneen 90 ol barbadaanii jiru. Uummanni irra deebiin buqqaa turan ammallee qe'ee isaanii akka gadhiisan ajajamanii jiru. Daa'imman beelan dhumaa jiraachuu guyyaa guyyaan gabaafamaa jira. Waliigalteen dhukaas dhaabuu yooma kirgaamuu fi yookiin waraanichi akka dhaabbatu agammaa wanti beekamin jiru.